another video. So today we are both going to be giving a message out. I'm going to be saying it in Oromifa. And I'm going to be saying it in Amarinya. We will be translating what we are saying in the description box below in English. So make sure to like and subscribe and comment down below. And I'm going to start. Duraan dursee kabajama jaalatama muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmedii fi Lammaa Magarsaa. Baga nagayaan dhuftan baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa jaalala uummanni keessan ka biyyaa keessaa fi ka biyya alaa jirus jaalala isin qabnu baga dhuftanii argitan. Kanaafuu bilisummaa itti seenne kana dafnee akka fiixa baasnu. Diina ammallee barattoota kennaa fi beekaa kenna hayyoota kenna lafarraa fixaa jiru kana daddaffitti nurraa dhaabamsiisa. Qaqqaalii ilmaan Oromoo dhaloota qubee uummanni yartuun tun nu fixuun haa dhaabbatu. Ka dabre haa hafu har'aaf kalee kunoo namni kenna injineerii Sirmayin Baqqalaa ajjeesanii daangaa Oromiyaa haa kabajamu. Injifannoon ka uummata Oromooti. አሜሪካ ስለተወለድኩ አማርኛ ትንሽ ይከብደኛል። መልእክቴን በጥሞና ተረዱልኝ። ይድረስ ለኦኤምኤን እና እሳት ይሄንን መልእክቴን በነገ ዕለት ለፕራይም ሚኒስተር አብይ እና ለዶክተር ለማ መገርሳ እንድታደርሱልኝ። መልእክቴን ሲቀጥል ይሄንን እስከ መቼ ድረስ ቲፒኤልኤፍ ህዝባችንን በመዝረፍ እና ገንዘብን በየክፍሉ ሀገሩ የኦሮሞ ወጣቶችን እና የአማራ ወጣቶችን ሽማግሌዎችን እናቶቻችንን ህዝባችንን እያስገደሉ ዝም ብለን እናያለን። የመጣውን ሰላም ለመበጥበጥ እና ሀገራችን ለማበታተን የምድራጉት ሴራ እንደ ቀጠል ነው። ትላንትና ዕለት እንኳን የኢትዮጵያ አይን ያሆኑ ኢንጂነር ስመኝ በቀለ ገደሉብን። 100% እናንተ እንደሆኑ የታወቀኑ ሚስጥር አያስፈልግም። ሚስጥራቸው በአስቸኳይ የቲፒኤልኤፍ ባለስልጣኖችን ለፍርድ ይቀርቡልን። 27 ዓመት የህዝባችን ደም ሲጠጡ የነበሩ ናቸው። ለፍርድ ይቀበሉን። Jadi keroko, merkan kali komoko. Ebo keber mersida no dina japsi kuma kota basi. Kaila miko apa merkata komoko. Sho jadi keroko, merkan kali komoko. Ebo keber mersida no dina japsi kuma kota basi. Kaila miko apa merkata komoko. Inchilatti qabsiise bilisummaan urgoofte reefu garaan na ciise. Oromoo wal gurmeesse fincilatti qabsiise walaabummaan urgoofte reefu garaan na ciise. Jeneraala naasii hin barbaanno gaasiif qabsiise reefu garaan na ciise. Innee afaan qawween nun bulchu waraanniif qabsiise reefu garaan na ciise. Inni bahaa dhiyaa qonni kaabaa kibbaa qabsiise reefu garaan na ciise. Inni keessaa fallaa qeerroonni raafda
jaalalaan qabsiisee reefuu garaan na ciise. Yeroo wal gurmeessee fincilatti qabsiisee bilisummaan urgoofte reefuu garaan na ciise. Oromummaan urgoofte tokkummaan keenya urgoofte injifannoon urgoofte walqixxummaan urgoofte birmadummaan urgoofte aleele kaagonni kaayyoof lolee qeerroo kiyyaa irraa hiikan malee. Aleele kaagonni kaayyoof lolee jajjabeekoo irraa hiikan malee. Aleele kaamboo biyyi dhiiraa biyyi gooftaa diinaa takkarginchi gamaa warri sanyii gamnaa kuusee diina galee marsiidhaa fi baalee wallaggis fooggalee eeboon diina lolee dargee biyyi gootaa sanyiin bakar waaree mancaan diina jiree ajjeesee geeraree ilubbaa borjimmaa goojamma takkalii walloo fi karrayyuu diina kee aleelii bunni kaayyoof lolee qeerroo kiyyaa irraa hiikan malee. Aleele kaagonni kaayyoof lolee qeerroon gujii irraa hiikan malee. Kan Booranaa Gabraa Garrii Dirree Dawaa Walloo Raayyaa Asoosaa Daar Raayi Kammalee 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 Raayi Kammalee. We love you guys. Thank you for making it to the end of this video. Please go like, comment, and subscribe, and please get us on OMN, It's Hot, and just spread this video. And this video is for Abiyii Ahmed. And we hope that he sees it and Lammaa Magarsaa sees it. And we're more than halfway to 10K, so make sure you guys help us to get us there. We love you. Bye.